Sudan as video tokkisniif qabadhee dhiyaadhee jira. Videoon kiyya inni har'a chemistry grade 9 4.7 oxidation in the reaction isa jedhu wajjin ilaalla hanga xumuraatti wajjin tura. Akkasumas video kana like godhuudhaan jalqaba namni channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhu hin dagatinaa. Gara barumsa keenyatti adeemnu. In our day-to-day activity, we are familiar with chemical process like rusting of iron, burning of substance, breathing of iron, air, digestion of food, and so on. Jireenya keenya guyyaa keessatti we are familiar with chemical process. Chemical process yookiin adeemsa keemikaalaa wajjin nuti baratamudha jechuudha. Like rusting of iron, kanneen akka danda'uu iranii, burning of substance, gubachuu wantoota, akkasumas breathing of iron, harganuu qilleensa, digestion of food, akkasumas bullaa'uu soorataatii fi kanneen kana fakkaatan wajjin we are familiar beekamudha jechuudha. All such types of process or reaction are known as oxidation and reduction or redox reaction. All types of processing kunniin hundinuu or chemical or reactions kunniin hundinuu known as oxidation and reduction jedhamanii beekamu jechuudha, or redox jedhamanii beekamu. Redoxiin kun maalirraa fudhatame? Reduction isa jedhu kanarraa isa kana fudhanne, akkasumas akkuma argaa jirtan red isa jedhu kana reduction irraa fudhatame, akkasumas ox isa jedhamu immoo oxidation irraa fudhatame jechuudha. Kanaafuu they are the same. Oxidation, reduction haa ilaallu maal akka ta'e definition isaa. Can oxidation take place without reduction? Oxidationiin kuni reductioniidhaan malitti bakka qabatuu danda'a. Take place bakka fudhatuu danda'a yookiin bakka qabatuu danda'a. Gaafii jedhu kana xumurratti isni deebisaa ni baranna jechuudha. Agasii akkanumatti yaaluu danda'uu qabdanii mokkoraa namni deebisuu dandeettan mokkoruu qabdanii jechuudha. Oxidation isa jedhu haa ilaallu. Is the process in which substance loses electron in chemical reaction. Processii substance yookiin ammoo wantoonni loses electrons, electronii ittiin loss godhan, itti ofirraa kennan. Loss means plus loss kan itti ofirraa godhan jechuudha. Ofirraa gara elementii biraatti kennanii maal jennaan? Oxidation. For example, in the reaction sodium plus chlorine gives what? Sodium chloride. Isa kana keessatti isa kamtu oxidationiidha, isa kamtu reductioniidha isa jedhu ilaaluudhaan duratti jalqaba definitionii reductionii haa ilaallu. Itti deemina jechuudha. Reduction is the process in which a substance gain electrons. Here asitti jalqaba irratti maal jennee jirra? Loses electrons kan itti ofirraa kennanidha jechuudha, loss godhanidha. Asitti ammoo gain kan itti fudhatanidha jechuudha. Maaltu substansiin tokko chemical reaction keessatti kan itti electronii ittiin fudhatu maal jennaani? Reduction jennaan. Kan fudhatu saniin maal jennaani? Reduction jennaan. Kan ammoo ofirraa kennu saniin oxidation jennaan jechuudha. Amma haala kanaan asitti yoo ilaallu soodiyemiin akkuma beekamu sibiila, sodium plus chlorine gives what? Sodium chloride. Sodium what? Chloride. No, sorry. Chloride ta'a jechuudha. As keessatti wanti nuti beeknu soodiyemiin akka sibiila ta'e ni beekna. Sibiilonni kamiyyuu mallattoo pilaasii qabu yookiin ammoo maal godhu ofirraa kennu jechuudha. Chlorine ammoo garee meeqaffaa keessatti argama? Garee 7ffaa keessatti argama. Akkasumas innis maayinasiidha jechuudha. Maaliif ofitti fudhata? 8 guutuudhaaf yookiin ammoo gaasota loojiidhaan walqixa ta'uudhaaf maal barbaada? Takka barbaada. Kanaafuu maayinasiidha jechuudha. As keessatti inni kun maal godhaa jira? Losing ofirraa kennaa jira jechuudha. Ofirraa loss godhaara waan ta'eef kanaafuu maal jedhama? Inni kun oxidation jedhama. Chloriniin ammoo maal godhaa
jira ofitti fudhataa jira yookiin ammoo gain godhaa jira. Kanaafuu inni kun reduction jedhama jechuudha. Each sodium atoms has lost one electron. Electron tokko maal godha lost godha ofirraa kennaa jechuudha. Maaltu sodium and has turned to sodium ion. Gara sodium ion taruudhaaf maal godha tokko ofirraa kennaa jechuudha. Hence sodium is oxidized jedhama jechuudha. For example, isa kana ilaallu. For example, in the above reaction, each chlorine atom, chlorine kun gained an electron. Electron maal godha gain godha ofitti fudhataa jechuudha. And has changed to chlorine ion. Gara chlorine ion jijjiiramuudhaaf maal godha isa tokko ofitti fudhataa jechuudha. Thus chlorine is reduced jedhama jechuudha. Akkuma argaa jirtan haala kanaan. The process of oxidation and reduction always occurs simultaneously, because if one substance loses electrons, the other substance must gain these electrons. Jalqaba irratti gaafii maal jedhu ilaallee jirra. Maal jedha gaafiin kuni? Can oxidation takes place without reduction? Oxidation kun reductionidhaan maalitti bakka qabatuu danda'a isa jedhudha jechuudha. Gaafii kana amma asitti ni deebisna jechuudha. The process of oxidation in the reduction always occurs simultaneously. Isaan lamaanuu simultaneously haala kamiin argamu jechuudha? At the same time. Simultaneously means at the same time. Yeroo tokkotti argamu jechuudha. Because if one substance loses electrons, yoo substance tokko yookiin ammoo wanti tokko electronii lose godhe, the other substance must gain these electrons. Inni biraa ammoo dirqama maal godha electronii kana fudhata jechuudha. Kanaafuu haala kanaan simultaneously yookiin ammoo at the same time jechuudha. Bakkuma tokkotti yeroo tokko argamu jechuudha. Akkuma gubbaratti ilaalaa jiru fakkeenyaan ilaale kanatti yeroo soodiyamiin loos godhutti kilooriiniin ammoo gain godhaa jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko argamu jechuudha. Kanaafuu since the process of oxidation in the reduction involves the transfer of electrons. Isaan kunniin maaliif fayyadu? Transfer of electrons daddabarsuudhaaf tokkorraa gara tokkootti. Yoo tokko loss godhu tokko gain godhaa jechuudha. It's also result in the change of oxidation number. Akkasumas inni kuni result in the change of oxidation number. Akkasumas maal ta'a result in the change of oxidation number. Oxidation numberii kana jijjiiruu keessattis bu'aa qabaachuudha. Oxidation numberiin maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Thus oxidation and reduction can also be defined in terms of oxidation number. Oxidation fi reduction kuni can also be defined. Ibsamuu danda'u jechuudha in terms of oxidation number. Akka oxidation numberitti ibsamuu ni danda'u jechuudha. Oxidation is an increase in the oxidation number. Oxidation kuni maal ta'a increase ni guddata jechuudha in the oxidation number. Oxidation numberii keessatti ni guddata jechuudha. Oxidation numberii ni ilaalla maal akka ta'e. Oxidation numberii keessatti oxidationiin ni guddata. Lakkoofsa xiqqaarraa gara guddaatti deemuun maal jennaani isa saniin oxidation jennaan jechuudha. Jalqaba irratti ammoo maal jennee jirra? Oxidation jechuun if it loss electrons, electronii yoo ofirraa loss godheedha. Reductioniin ammoo yoo gain godheedha jechuudha. Of an element and reduction decrease in the oxidation number. Oxidation numberii keessatti reductioniin kun ammoo decrease ni xiqqaata jechuudha. Yookiin ammoo maal ta'a guddaa irraa gara xiqqaata jechuudha. For example in the reactionii kana keessatti akkuma argaa jirru soodiyamiin kenna
oxidation number jechuun isa gubbarraa kanniin jechuudha. Isa gubbarraa kanniin maal jennaan? Oxidation number jennaan jechuudha. Oxidation number jennaan. Oxidation numberii kunniin oxidation numberiin soodiyemii kanaa zeeroodha. Asitti inni zeeroodha. Inni kun asitti zeeroodha. Kilooriiniinis zeeroodha. Soodiyemiin asitti meeqa ta'ee jira? Soodiyemiin akkuma argaa jirtan asitti plus 1dha. Kilooriiniin ammoo minus 1dha jechuudha. Yeroo kanatti soodiyemiin kun reakshinii kana biratti yoo ilaallu, reakshinii kana biratti zeeroodha. Asitti ammoo maal ta'ee jira? Plus ta'eera. Plus. Kanaafuu zeeroo irraa gara maalitti? 0 to 1. 0 to 1dha jechuudha. 0 to 1dha. Kanaafuu maal ta'ee jira? Increase ta'ee jira. Increase erga ta'e maal jennaani? Oxidation jennaan jechuudha. Kilooriinii yoo ilaallu 0 irraa gara maalitti? 0 to minus 1. Minus 1. Kanaafuu maal ta'ee jira? Xiqqaatee jira. Maal irraa gara maalitti? 0 irraa gara minus 1 xiqqaateera. Kanaafuu decrease ta'ee jira waan ta'eef maal jennaani? Reduction jennaan jechuudha. Reduction. The oxidation number of sodium is increased. Kan sodium kana 0 irraa gara tokkotti akkuma jenne kana jechuudha. 0 irraa gara tokkotti maal ta'ee jira? Increase ta'ee jira. And thus sodium is oxidized ta'ee jira jechuudha. The oxidation number of chlorine is decreased from 0 to minus 1. 0 irraa gara minus 1 tti maal ta'ee jira? Decrease ta'ee jira. And therefore chlorine is reduced. Chlorine maal ta'ee jira? Reduced ta'ee jira jechuudha. Maaliif? 1 decrease ta'ee jiruuf reduced ta'ee jira. Oxidation number. Akkasumas maaliif bakka kanatti maaliif 0 ta'uu danda'an? Maaliif 0 ta'uu danda'an? Oxidation number isaanii kan soodiyemii maaliif 0 ta'e? Akkasumas kan kilooriinii maaliif 0 ta'e? Haa ilaallu. Oxidation number or reduction oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state tokkuma jechuudha. Is the number of electrons that an atom appears to have gained or lost when it is combined with other atoms. Oxidation number yookiin ammoo oxidation state kan jennuun kuni the number of electrons, lakkoofsa elektiroonii akkuma beeknu mataa gubbarratti barreeffamaa jechuudha. Mataa gubbarratti barreeffamaa akkuma argaa jirru inni kunniin maal jedhamu? Electrons. Number of electrons that an atom appears to have gained or lost. That an atomiin tokko appears to have gained or lost. Kan inni ittiin argamu jechuudha. To have gain yookiin ofitti fudhachuuf or lost yookiin ammoo maal godhuudhaaf? Ofirraa kennuudhaaf jechuudha. When it is combined with other atoms, yeroo atomii biraa wajjin maal ta'e? Combine ta'e wal bira qabamee ilaalama jechuudha. Rules for assigning oxidation number. Oxidation numberii kanaaf seerota kanneen haa ilaallu. Maaliif akka 0 ta'e? Maaliif akka 1 ta'e? Akkasumas maaliif akka minus 1 ta'e sanniin haa ilaallu. Rule 1. The oxidation number of all elements in free state is 0. Oxidation numberiin elementii kamiyyuu bilisaan jiru kamiyyuu meeqa? 0dha jechuudha. 0dha. This rule is also applied for diatomic and polyatomic elements. Akkasumas maal ta'a seerri kun? Applied for diatomic and polyatomic. Diatomikii fi akkasumas polyatomikiidhaafis ni dhaabbata jechuudha. Maaltu seerri 0 kuni? Oxidation number isaanii 0 ta'uun kuni maaliidhaaf ni dhaabbata? Diatomikii fi akkasumas polyatomiidhaafis ni dhaabbata jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akkuma argaa jirru kanatti kanaafuu soodiyemii fi kilooriiniin haala kanaan free state keessa jiru jechuudha. Bilisaan argamu. Kanaafuu 0 ta'e jechuudha. Asitti ammoo yoo ilaalle bifa compoundiitiin argame. Kanaafuu innis seera qaba jechuudha. Seera isaatis ni ilaalla. Kanaafuu maal ta'a? The oxidation number of sodium, copper, chlorine ion, oxygen in ozone, sulfur in sulfurii kana keessatti. Kanaafuu soodiyemiin akkuma argaa jirru
yoo bilisaan argame maal ta'a free state keessa yoo jiraate 0 ta'a jechuudha. Akkasumas koopariinis kilooriin daayoksayidii keessatti oksijiiniin ozoonii keessatti akkasumas salfariinis 0 ta'u jechuudha. Hundi isaaniitu 0 ta'u. Rule 2 the oxidation number of monoatomic look, the oxidation number of monoatomic ion is equal to the charge on the ion. Monoatomic keessatti ammoo maaliin walqixa yoo fakkeenyaaf haala kanaan chaarjii isaatiin nuuf kenname jiraate kanaafuu oxidation numberiin isaanii chaarjii isaaniitiin walqixa jechuudha. Akkuma argaa jirru kan soodiyemii meeqa ta'e plus 1dha. Isa kanaan walqixa jechuudha. Plus asir jirtu kanaan yookiin ammoo mallattoo eda'uu kanaan walqixa jechuudha. Eda'uu jechuun maal jechuudha? Akka keemistiriitti eda'uu jechuun loos godhuudha, ofirraa kennuudha jechuudha. Yoo maayinasii ta'e ammoo maayinasiin haala kanaan yoo jiraate maal jechuudha? Gain gochuudha, ofitti fudhachuu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akkuma argaa jirru oxidation numberiin isaa chaarjii isaatiin walqixa ta'a jechuudha. Kanaafuu kan soodiyemii meeqa ta'a? Plus 1 yookiin ammoo tokko jechuudha. Kan maagneeziyem kilaasii asirraa kan ilaaluu qabna 2 plusidha. Kanaafuu asittis maal ta'a? 2 plus yookiin ammoo 2 jechuu ni dandeenya. Kan salfarii ammoo 2 minus 2 yookiin ammoo minus 2 ta'a jechuudha. Wanni isaa oxidation numberiin isaa minus 2 ta'a jechuudha. Seerri inni sadaffaan ammoo rule 3 the oxidation number of oxygen in compound is usually minus 2 except in the following cases. Oxidation number in oxygen ammoo in the compound keessatti usually minus 2 yeroo baay'ee meeqa minus 2 dha jechuudha. Except in the following cases. Sababoota asiin gadii kanneen keessatti malee. Exception sababoonni kunniin maal fa'a? The oxidation number of oxygen in peroxide is minus 1. Haala kanaan yoo jiraate maal ta'a? Minus 1 ta'a jechuudha. Haa ilaallu. Sodium 2 plus oxygen 2. Sorry. Dalina haala kamiin dalina? Sodium 2 oxygen 2. Isa kana yoo ilaalle soodiyemiin akkuma beekamu garee meeqaffaadha? Garee tokkoffaadha. Kanaafuu plus 1 ta'a. Oksijiinii hin beeknu haa jennu kanaafuu x jennaan. X equal to 0dhaan dalina jechuudha. 0dhaan hojjennee arganna jechuudha. Free state keessa yoo jiraate 0 waan ta'eef haala kanaan 0dhaan hojjennee arganna jechuudha. Kanaafuu akkuma argaa jirru asitti soodiyemiin kenna meeqa? Number of oxidation isaa 1dha. Kanaafuu asiin lama waan qabnuuf meeqennaan 2 times 1 2 plus 2 times x 2x equal to 0 kanaafuu isa kana yoo achi dabarfannu maal ta'a? Minus ta'a jechuudha. 2x equal to minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2 over 2 jennaan. Tuun 2dhaan hin baddi. Kanaafuu x'n kenna meeqa ta'a? Minus 2 2dhaaf yeroo hirruu minus 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan oksijiinii kennaa bakka kanatti meeqa ta'ee jira? Minus 1 ta'ee jira jechuudha. Kan x'dhaan dalaynu inni oksijiiniidha waan ta'eef oksijiinii kenna x goone yeroo dalaynu x'n kenna meeqa nu dhufe? Minus 1 nu dhufe jechuudha. Kanaafuu haala kanaan inni kun minus 1 ta'a jechuudha. Super oxides yeroo ta'u ammoo minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Isa kana haa ilaallu. Potassium oxide keessatti ammoo meeqa ta'a nuun jedha? Minus 1 over 2 ta'a jedha. Isa kanas dalaynee haa ilaallu. Potassiumiin akkuma beekamu innis garee meeqaffaadha? Garee tokkoffaadha. Kanaafuu plus 1 ta'a jechuudha. Plus 1 ta'a. X'n oksijiiniin x'dhaan beeknu waan ta'eef x jennaan equal to 0dhaan dalaynaa jechuudha. Isa kanas
Kanaafuu potassium yeroo ilaallutti potassium kennaan number of oxidation isaa meeqa? 1 jechuudha. Akkasumas 1 plus jennaan kan number of oxidation oxygen meeqa? X dha. Kanaafuu asii lamaan jirtuuf 2 times x is 2x equal to 0. Isa kana yeroo garaan dabarfannutti maal ta'a? Minus 1 ta'a jechuudha. Minus 1. 2x equal to minus 1 over 2 over 2. Inni kun akkamitti ta'uu danda'e? 0 irraa minus 1 yeroo hir'isnu minus 1 ta'a waan ta'eef isa kana over 2 jennaan 2 dhaan hin baddi. Kanaafuu x'n keenya meeqa ta'a? Minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Inni kunis haala kanaan minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Inni sadaffaan oxygen difluoride. Oxygen difluoride keessatti immoo meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 ta'a plus 2 ta'a jechuudha. Isa kanas haa ilaallu. Oxygen difluoride. Oxygen kenna hin beeknu isa dalaguu jenna waan ta'eef x jennaan. Fluorine ammoo garee meeqaffaa keessatti argama? Garee torbaffaa keessatti argama. Kanaafuu warri garee torbaffaa immoo minus 1 dha jechuudha. Tokko barbaadu. Meeqa guutuudhaaf? 8. Warra garee 8ffaa yookiin ammoo gaasota loojii isa jennuun sanniin guuttachuudhaaf meeqa barbaadu? Tokko barbaadu jechuudha. Equal to 0 jennaan isa kanas. Kanaafuu oxygen kenna x dha jechuudha. Asiin waan hin qabneef kanaafuu x jennaani x plus plus hin ta'u no problem. X plus inni kun ammoo fluorine ammoo minus 1 dha. Minus 1 times 2 is minus 1 times 2 equal to 0. X inni kun maal ta'a? Plus minus 1 times 2 is minus 2 equal to 0. Kanaafuu inni kun yeroo wal baay'isutti maal ta'a? Minus fi plusiin yoo waliin baay'ate maal ta'a? Minus ta'a jechuudha. Kanaafuu x minus 2 equal to 0. X equal to kana yeroo itti dabarsinutti maal ta'a? Plus 2 ta'a jechuudha. Maaliif asitti minus waan jiruuf yeroo itti taru plus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu plus 2 ta'a. Plus 2 ta'a jechuudha. Innis haala kanaan plus 2 ta'a jechuudha. Seera afuraffaa or rule 4 haa ilaallu. Seerri afuraffaa maal jedha? The oxidation number of hydrogen in entire compound is plus 1. Entire compound is plus 1 except in the metal hydrides like sodium hydride, calcium hydride and aluminum hydride. Kanneen keessatti malee maal ta'a? Plus 1 ta'a. Hydrogeniin compound keessatti yeroo baay'ee maal ta'a? Plus 1 ta'a. Except in the metal hydrides. Yeroo maalii wal nyaatu malee yeroo meetaalii wajjin yookiin ammoo elementoota sibiilaa wajjin yeroo wal nyaatu maal ta'a? Minus ta'a. Minus ta'a. Number is minus 1. Yeroo kan akkana kana maal ta'a? Yeroo kanneen akka soodiyemii wajjin akkasumas kaalshiyeemii akkasumas almuuniyemii wajjin wal nyaatu maal ta'a? Minus 1 ta'a jechuudha. Minus 1 ta'a. Isa kanas ilaaluu ni dandeenya. Kanaafuu isa kana haaluma salphaa ta'een yeroo sibiilota wajjin wal nyaatu maal ta'a? Oksijiniin kun amaloota lamaaniitu ni qaba jechuudha. Yeroo sibiila wajjin wal nyaatu amala sibilaalaa qaba. Yeroo ammoo sibilaala wajjin wal nyaatu amala sibiilaa qaba jechuudha. Amalli sibiilaa jechuun pilaasii ta'a jechuudha. Amalli sibilaalaa ammoo maayinasii ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yoo ilaalle soodiyem hydride isa kana yoo ilaalle soodiyem hydride isa kana yoo ilaalle inni kuni soodiyemiin akkuma beekamu garee meeqaffaadha? Garee tokkoffaadha jechuudha. Kanaafuu plus 1 jenna. Plus 1 inni kun amma x jennee haa barbaannu. Hydrogenii barbaaduudhaaf waan ta'eef equal to 0 inni barbaanna. Yeroo baay'ee haala kanaan barbaaddanii argachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu soodiyemiin number of oxidation isaa plus 1 dha.
asii waan hin qabneef waan himannaan 1 plus hydrogeniin x dha equal to 0. Kanaafuu kana yeroo itti dabarsinu maal ta'a? Asiin positive waan ta'eef minus 1 ta'a jechuudha. X equal to minus 1 ta'a. Akkuma argaa jirtan haala kanaan minus 1 nuuf kenna jechuudha. Isa calcium hydride ilaaluu ni dandeenya. Calciumiin garee meeqaffaadha? Garee lammaffaadha. Kanaafuu plus 2 dha. Plus 2 dha. Yoo garee isaanii irratti hundoofne kaa'uu ni dandeenya wantoota kanneen or number of oxidation kana garee isaa irratti hundoofne kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Plus 1 kan jennuun warra garee tokkoffaati. Plus 2 warra jennuun ammoo garee lammaffaadha. Plus 3 warra jennuun garee sadaffaadha jechuudha. Gareen minus 1 inni jennuun ammoo minus 1 inni jennuun kun garee meeqaffaadha jechuudha? Garee torbaffaadha jechuudha. Minus 2 yoo jenne garee jahaffaadha akkasumas minus 3 yoo jenne garee shanaffaadha jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. X hin kenna meeqa? X hydrogeniin kenna x jennee dabalna jechuudha. Equal to 0. Kanaafuu calciumiin kenna subscript yookiin ammoo coefficientii waan nasiin hin qabneef subscript kana waan hin qabneef maal goona 2 jennaan. 2 plus 2 times x is 2x equal to 0. Kana yeroo itti dabarsinu akkuma jenne minus ta'a. 2x equal to minus 2 over 2. 2 is cancelled by 2, so x equal to minus 1 ta'a jechuudha. Inni kunis minus 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Kan almuuniyeemis hojjechuu ni dandeessanii. Haaluma kanaan kan almuuniyeemii garee sadaffaa waan taateef plus 3 jettanii x gootanii hydrogen x gootanii hojjechuu ni dandeessanii. Rule 5. The sum of the oxidation number of all atoms in neutral compound is 0. Neutral compound is 0. Eda'amni number of oxidation kana compound neutral yookiin ammoo bilisa hedduu keessatti meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. Isa kana ilaallu. Isa kana yoo ilaalle jalqaba irratti maaliif sulfuriin kenna maaliif plus ta'e? Plus 6 maaliif ta'e? Akkuma beekamu sulfuriin kenna garee meeqaffaa keessatti argama? Garee jahaffaa keessatti argama jechuudha. Garee jahaffaa keessatti argama waan ta'eef maal ta'a? Sibilaala ta'a. Sibilaalli ammoo maayinasiidhaan kaa'ama. Inni kun ammoo maaliif pilaasiidhaan kaa'amuu danda'a? Akkasumas erga garee jahaffaa ta'ee maaliif minus 2 maan taane? Akkuma beekamu oksijiinis garee meeqaffaadha? Garee jahaffaadha. Kanaafuu inni minus 2 dha jechuudha. Inni kun maaliif akkana ta'uu danda'a jennee yoo kan ilaalu ta'e oksijiiniin akkuma beekamu elementoota maaliiti? Elementoota number of high electronegativity warra jennuun keessaa oksijiiniin isa tokko. High electronegativity isaan jennuun maal fa'a? Fluorine or fonkii ittiin qabatuu ni dandeettu. Fonkii. Fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine. Isaan kunniin maal jennaan? High electronegativity warra qabanidha jechuudha. Isaan afran kunniin high electronegativity warra qabanidha jechuudha. Fluorine, oxygen, sodium fi chlorine. Kanaafuu inni kun waan high electronegativity ta'eef maaltu oxygeeniin kanaafuu elementoota biraa maal godha? Ofii negativii ta'ee elementoota biraa positive godha jechuudha. Positive godha. Akkasumas maaliif 6 ta'e? Isa jedhu ammoo ilaaluudhaaf hydrogen hydrogen 2 sulfur akkasumas oxygen 4 isa kana hojjennee ilaaluun ni danda'ama. Hydrogeniin kenna plus 1 dha. Sulfuriin x goona isa hojjechuudhaaf. Isa argachuudhaaf x goona akkasumas oxygeeniin yeroo baay'ee maal ta'a? Minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2 equal to 0 jennee ni arganna jechuudha. Equal to 0. Kanaafuu
akkuma arginu hydrogeniin asii lama qabna. Kanaafuu tokko yeroo baay'isnu meeqa ta'a? 2 plus sulfuriin kenna x dha. Oxygen ammoo minus 8 ta'a jechuudha. Minus 2 times 4 is minus 8 equal to 0 ta'a jechuudha. Isa kana yoo walirraa hir'isnu meeqa ta'a? Minus 6 ta'a jechuudha. Inni kun positive kun negative, kanaafuu minus 6 ta'a. X minus 6 equal to 0. X 6 kana yeroo itti dabarsinu plus 6 ta'a, sin negative waan ta'eef. Kanaafuu x equal to maal ta'a? Plus 6. Kanaafuu sulfuriin kenna haala kanaan proof godhuu ni dandeenya. Inni kun plus 6 ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana yoo proof goonu haala kanaan arganna jechuudha. Isa kana maal jedheenni yoo walitti idaane 0 ta'a jedha. Number of oxidation kan yoo walitti idaane 0 ta'a. Kanaafuu haala kamii 0 ta'uu danda'e yoo jennee ilaalle, hydrogeniin number of oxidation isaa 1 dha. Akkasumas asii lama qabna. Yeroo waliin baay'isnu meeqa ta'a? 2 dha. Sulfuriin 6 dha. 6 dha. Akkasumas oxygen yoo ilaallu number of oxidation isaa minus 2 dha. Akkasumas 4 dha. Yeroo baay'isnu minus 8 ta'a jechuudha. 2 plus 16 meeqa ta'a? 8. 8 minus 8 meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Haala kanaan 0 ta'a jechuudha. Rule 6. In a polyatomic ion, the sum of the oxidation number of the constituent atoms equal the charge on the ions. Akkuma jalqaba irratti elementoota moon atomic ta'aniif maalii walqixa jennee jirra? Chargii isaaniitiin walqixa jennee jirra jechuudha. Akkasumas inni kunis maal jechaadha? Polyatomiin kunniin maalii walqixa ta'u? Chargii isaaniitiin. Number of charge dhaan walqixa ta'u jechuudha. Equal to the charge. Charge dhaan walqixa ta'u haala kamiin? Akkuma beekamu reef proof goona jira. Sulfurii yeroo ilaalutti sulfuriin meeqa? 6. Akkasumas oxygeniin asiin minus 2 dha. Minus 2 times 4 is minus 8. Equal to meeqa jennaan? Amma equal to 0 hin jennuun. Equal to 0 hin jennuun maaliif? Equal to number of charge kanaan walqixa jennaan jecha. Minus 2 dhaan walqixa jennaan. Yoo charging isaa haala kanaan hammattuu itti godheesni kennee jiraate lakkoofsaniin walqixa jettaniin. Kanaafuu 6 minus 8 is minus 2 equal to minus 2 dhaan walqixa ta'a jechuudha. Haala kanaan walqixa nuuf kenna minus 2 ta'a jechuudha. Rule 7. Elements of group 1A and group 1A have 1 plus. Akkuma jalqaba irratti jedhee ture plus 1 ta'u. Warri garee tokkoffaa A warri ta'an maal ta'u? Plus 1 ta'u. Group 2A ammoo plus 2 ta'u jechuudha. Oxidation state in all of the compounds. All of their compounds. Compoundii hunda keessattuu maal ta'u? Plus 1. Warri garee tokkoffaa A plus 1 ta'u. Warri garee lammaffaa A ammoo plus 2 ta'u jechuudha. Rule 8. In a compound, the more electronegative element is assigned a negative oxidation number. More electronegative ta'an warri electronegativity guddaa qaban maal ta'u? Negative oxidation number. Negative oxidation number qabachuudha. Oxidation number isaanii maal ta'a? Negative ta'a. And less electronegative element warri electronegativity xiqqaa qaban ammoo assigned positive oxidation number. Positive oxidation number qabaatu jechuudha. Example sodium chloride yoo ilaalle, sodiumiin sibiila waan ta'eef inni kun maal ta'a? Oxidize. Chlorine ammoo maal ta'a? Reduction ta'a jechuudha. Chlorine is more electronegative than nitrogen. Kanaafuu chlorine kun more electronegativity qabaachuudha. Kanaafuu inni kun negative ta'a. Nitrogen ammoo maal ta'a? Positive ta'a jechuudha.
Example 1. What is the oxidation number of chromium? Kan oxidation number in chromium meeqa? Oxidation number in chromium kana meeqa ta'a? Kan chromium kana meeqa ta'a? Isa kana yaallu kanaafu x jennee barbaannaa jechuudha. Isa kanaan x jennee ni barbaanna. Sodiumin plus 1 dha jechuudha. Plus 1 akkasumas oxygen ammoo minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafu equal to 0 jennee argachuu ni dandeenya. Sodiumin akkuma arginu asiin lama kanaafu 2 times 1 is 2. Chromium ammoo plus 2 times x is 2x. Oxygen ammoo asiin torba kanaafu minus 2 yeroo baay'isnu minus 1 4 equal to 0. 2 plus 2 minus 1 4 is 2x minus 1 2 equal to 0. Kanaafu 2x equal to yeroo itti dabarsinu meeqa ta'a? Kun yeroo itti dabarsinu plus ta'a. Plus 1 2 ta'a. Kanaafu 12 ta'a jechuudha. Over 2 over 2. 2 2dhaan hin baddii. Kanaafu x meeqa ta'a? X equal to 6. Kanaafu x in kenna 6 ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirru x in kenna 6 nu ta'a. Therefore, the oxidation number of chromium in this compound is plus 6. Example 2. Example 2. What is the oxidation number of manganese? Manganese in this compound. Compound kana keessatti kanaafu isa kana yeroo hojjennutti haala kanaan isa kanaan manganese waan nu gaafateef x jennaani. Oxygen ammoo minus 2 dha jechuudha. Akkasumas akkuma argaa jirru amma maaltu nu kennameera? Ayaniin nu kennameera jechuudha. Minus 1. Minus 1 nu kennameera waan ta'eef equal to minus 1 jennee darinaa jechuudha. Kanaafu manganese kenna x dha. X minus 2 times 4 is minus 2 times 4 is minus 8 ta'a. Equal to minus 1 jechuudha. Kanaafu x in kenna x equal to 80 kan yeroo itti dabarsinu plus 80 ta'a. Kun yeroo irraa hir'isnu plus 7 ta'a jechuudha. Plus 7. Kanaafu x in kenna plus 7 ta'a jechuudha. Plus 7. Kanaafu oxidation number of manganese is plus 7. Plus 7. Example 6. Determine the oxidation number of phosphorus. Oxidation number phosphorus kana barbaadi. Kanaafu phosphorus kana maal jennaani? X jennaan. X. Akkasumas hydrogenin plus 1 ta'a jechuudha. Inni biraa immoo oxygen ammoo maal ta'a? Minus 2 ta'a. Akkasumas calciumin plus 2 ta'a jechuudha. Garee lammaffaa keessatti waan argamuuf. Kanaafuu haala kanaan isa kana yeroo barbaannu equal to 0 jennee barbaanna. Maaliif ayaniin akka fakkeenya lammaffaa sana irratti nuuf hin kennamne waan ta'eef kanaafuu equal to 0 jennee barbaanna jechuudha. Calciumin meeqa ta'a? 2 plus hydrogenin kenna plus 1 dha. Lama yeroo baay'isnu lama ta'a. Plus phosphorusin kenna immoo meeqa ta'a? X dha. Oxygenin kenna immoo meeqa ta'a? Minus sorry asitti hydrogenin kenna asiin kun maraafuu ni dhaabbata jechuudha. Maraafuu ni dhaabbata calciumidhaan malitti. Kanaafuu hydrogenin kenna meeqa ta'a? 4 ta'a. 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu calciumin plus jennee irraa kun immoo hydrogenin plus 1 dha jennee irraa. Kanaafuu 2 times 1 is 2 dha. Akkasumas tuni isaan hundaaf waan dhaabattuuf meeqa ta'a? 4 plus phosphorusin kenna meeqa ta'a? Asiin hin qabu. Kanaafuu lama kana yeroo baatu 2x ta'a jechuudha. Oxygen ammoo minus 8 dha. Lama yeroo baatu minus 1 6 equal to 0 ta'a jechuudha. Equal to 0 ta'a. Kanaafuu yeroo walitti ilaanu meeqa ta'a? 6 ta'a. Asiin 2 times 4 2 plus 4 is 6. 6 plus
2x minus 1 6 equal to 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 6 minus 1 6 irraa hir'isnu minus 10 ta'a. 2x minus 10 equal to 0 ta'a. Kanaafuu 2 keenya 2x equal to kun yeroo taru plus ta'a jechuudha. Plus 10 ta'a. Kanaafuu meeqa ta'a? Plus 10 over 2x addatti fachuudhaaf lama irraa lamaan baddii x keenya meeqa ta'a? Plus 5 ta'a jechuudha. Plus 5 ta'a. Haala kanaan oxidation number of phosphorus is plus 5 ta'a. Akkasumas exercise 4.13 yeroo ta'anutti isin hojjedha. Akkasumas oxidizing and reducing agent isa jedhu yeroo ta'anutti ni ilaalla. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee like godhuu hin dagatina. Akkasumas koomentii naaf barreessuu hin dagatina. Namni chaanala kiyyaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumas chaanala kana share godhuu hin dagatina. Viidiyoo kanas hiriyoota keessan bira akka gahuuf share godhaafi chaanala kiyya Itiyoo Student isa jedhu subscribe godhaa. Nagaatti.